indeksiinsaa duwwaa kan ta'e irra jira. Duwwaan immoo eenyu? Duwwaan immoo m-dha jechuudha. Akkuma kana duwwaa innaa jechuudha. Kanaan indeksiidhaan yeroo keenyuu fi kun maal ta'a? M-n gatiinsaa duwwaa ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu duwwaa gochuurra fakkeenyaaf yoo duwwaa gochuu osoo hin taanes keessatti indeksi ofiidhaan yeroo goonu maal goona? Qubee laannaaf jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti L kennaaf. L kenneefiin bakka inni itti dhumu sana immoo haala kamiin immoo fakkeenyaaf defines gochuu nan danda'a. Lakkoofsa kana dhiisee asitti maaliin jedha? Jecha jedheeni maaliin godha? Leengizii isaatiitti. Amma leengizii isaatiitti jechuudha. Kanaaf yoo maal ta'a jechuudha wanti kuni amma leengizii isaatti. Leengiziin isaa meeqadha? Leengizii isaa jechoota kana hunduma isaadha jechuudha. Walitti daama jechoota kana hundumtu isaa iyyuu maalidha? Leengiziidha jechuudha. Leengiziin isaa naannoo 12 jechuudha. Kanaafuu L dhaate amma maalitti baase jechuudha? L aga xumuraatti baasuu qaba ture. Okay, hin baafne. Maaliifidha sababiin isaa? Bakka kanatti dogoggoratu jira. Inni kun maal ta'uu qaba? Akka kanatti qaba ture jechuudha. Kanaafiyyuu haala kanaanii nuuf baasa jechuudha. L kaasee aga xumuraattis haala kanaanis selektii gochuun ni danda'ama jechuudha. Maal keessatti? Stringii keessatti meetidii tokko soo fayyadamnu yookaan immoo objektii tokko soo fayyadamnu objektii biraachi keessatti maal gochuu ni dandeenya jechuudha. Fayyadamuudhaaf nu dandeessisa jechuudha. Kana malee immoo fakkeenyaaf funkshinii biraa fayyadamuu dandeenya. Fakkeenyaaf indi jennee with. Indi within kun kan inni return nuuf godhu maalidha yookaan kan inni nuuf deebisu maalidha? Buuliyaanidha jechuudha. Fakkeenyaaf uudhaan dhuma uun jechuma keessa achuma wantichuma keessa hin jirredha. Fakkeenyaaf uudhaan dhuma cheekii gochuu barbaades keessatti uun jedha jechuudha. Uu yeroo hin jedhu kanatti uudhaan dhuma yoo jenne sooressitti jecha indi withiidha. Indi withiidha sababii ta'eefi kan inni return naaf hin goone jechuudha. Uudhaan sababiin dhufneef maal ta'e qubee uumtuyyuu jecha keessa hin jiru. Kanaaf yeroo kan inni return nuuf godhe maalidha jechuudha? Falseidha jechuudha. Fakkeenyaaf immoo teekii kan jedhu hundumaa yoo jenne goone maal ta'a ammasii falsii ta'e. Sababiin isaa maaliif? Tiin kuni ismoolii miti asii maalidha? Kaapitaalidha jechuudha. Kanaafiyyuu maal gochuu danda'a? Gochuun irra jiraata gara T kaapitaalitti yeroo deebisutti maalla true ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu case sensitive jechuudha. Funkshiinoonni kunneen haala kanaanis maal gochuu dandeenya? Cheekii gochuu dandeenya paarameetiriin ittiin dhumu jechuudha. Kana malees immoo as keessatti fakkeenyaaf haala kanaan waan barreessuu caalma variabiliidhaanis gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf asirratti variabilii tokkoon kireetii godha. Variabilii maal kan godhu? Cheekii kan godhu. Cheekii ma jedheenini as keessatti fakkeenyaaf teekii godha jechuudha. Kana booddees keessatti dhufee maal jechuu nan danda'a jechuudha? Maqaa variabilii sana as keessatti maal gochuu dhahuu nan danda'a jechuudha. Teekiidhaan dhuma fakkeenyaaf akkasitti immoo dhuma iin gidduudhaa balleessa yookaan immoo afaan Oromoo sanaan gidduudhaa yoo balleesse haala kanaan dhuma yoo inni hin dhumu. Sababiin isaa maaliifi kan inni ittiin dhumu TCH osoo hin taane TECH dhaanidha jechuudha. Kanaafiyyuu kan inni ittiin dhumusi stringii keessatti haala kanaan maal gochuu dandeenya? Gochuu ni dandeenya jechuudha. Kana malees immoo wantoota inni include godhusi gochuu yookaan immoo searchii gochuu yookaan immoo barbaaduu ni danda'ama jechuudha. Kana keessaa balleesseen bakka kanatti maal jedha? Includes jedha jechuudha. Includes jedheen fakkeenyaaf waan inni dabalachuu danda'u fakkeenyaaf CH yoon jedhe jecha kana keessa maal jechaadha? Jecha kana keessa CH hin jira yoon jedhe maalidha? Kan inni return naaf godhu eeyyeedha jechuudha yookaan immoo truudha jechuudha. Sababiin isaa CH ni kunoo jira jechuudha. Fakkeenyaaf immoo jecha kana keessa OT'n jira. OT kaapitaaliin walitti fufee jira jechuudhaaf hin jiru falseidha. Sababiin isaa maaliif beektu? As gidduu kan jiru spaceidha jechuudha. Kanaaf yoo as gidduu immoo maaltu hin jiru? Spaceetu hin jiru jechuudha. Kanaaf immoo tun space godhe maal ta'a? True ta'a jechuudha. Sababiin isaa maaliif? Haala inni sila jiru inni kan inni searchii godhe jechuudha. Haala akkasiitiinis jechoota barbaaduu ni dandeenya jechuudha. Kana malees immoo jechoota concatenate gochuu dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf concatenation jechuun jechoota
walitti dabaluu fakkeenyaaf variable lamaa fi isaa olii walitti dabaluu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf kana balleessina asitti maal jedha maqaa duraan jedha fakkeenyaaf maqaa dura jedheen abdiin jedha kana guddaan godha kana booddee asitti immoo dhufee variable godheen maqaa abbaa jedheen as keessatti akkasiin jedha jechuudha. Kana booddee gaama maalidha as keessatti display gochuudhaaf ammani maalin jedha as keessatti maqaa edee maqaa abbaa yoon godhe maal ta'a kan display naaf ta'u Taaddaseedha jechuudha. Amma asirratti Taaddaseedha jechuudha. Kun immoo fakkeenyaaf ifama maqaa duraa yoon godhe immoo Abdiitu ba'a jechuudha as keessatti. Garuu wanti barbaade maalidha fakkeenyaaf edeen immoo maqaa duraa fi maqaan abbaa kuni akka inni jechisaa walirraa fagaatee ba'u gochuu yoon barbaade bakka kanatti maalin godha mallattoo ida'uun godha jechuudha. Mallattoo ida'uu godheen fakkeenyaaf maqaa duraa erga baasee yookaan immoo Abdii ergadee Abdii Taaddasee akkan jedhutti jechuudha walitti fufee ispeesiin wayii gidduu jiraate jechuudha. Bakka kanatti dhufee maalin jedha ammas immoo maqaa abbaan godha jechuudha. Kanaaf iyyuu maal ta'a jechuudha Abdii jedhee ispeesii erga gidduu kaa'ee booddee maal godha jechuudha display ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Fakkeenyaaf as gidduu immoo wantoota biraa kaa'uu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf barreeffama biraa booddeedhaanis itti dabaluu ni dandeenya. Haala kamiin bakkuma kanatti pilaasii erga goone booddee mallattoo quotationii keessatti wantoota barreessuu barbaadnu gochuu ni dandeenya jechuudha. Fakkeenyaaf immoo ani ispeesii kaa'een jechuun ispeesii bakka kana yoon kaa'u dhiise waan inni ta'u ilaala. Wayyeessaa jedha fakkeenyaaf. Amma gaa maal ta'a Taaddasee fi Wayyeessaa walitti fufee maal ta'a barraa'ee jira jechuudha asirra. Ispeesiin kana gidduu hin jiru jechuudha as gidduu ispeesiin hin jiru. Kanaafuu ispeesii kana gidduu galchuudhaaf asii maalan godha asiin godha jechuudha. Bakkee kanaan yoon godhe fudhata yoon hin fudhatu. Kanaaf iyyuu wanti hin gochuu qabu maalidha bakka stringiin sun barraa'u keessatti ispeesii galchuudha jechuudha falan qabu. Kanaaf iyyuu amma maalan godha jechuudha kana CV godheen asii yeroo refreshii godhutti maal ta'a amma inni irraa deemee ilaala as gidduu maaltu jira jechuudha ispeesiitu jira jechuudha. Haala kanaanis fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kanaan maal jenna concatenation jenna jechuudha. Concatenate gochaa jirra yookaan immoo variabiliidhaa fi stringii wal keessa fayyadamaa jirra jechuudha. Variable yeroo maal goonutti yeroo display goonutti jechuudha. Kanadha yaadaaf qeeqa qabdan komentii gubbaa nuuf kaa'aa. Galatooma subscribe gochuun dagatiina kutaatan wal argina.